Ashama kam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaan isin haa ta'u ani nagaa kooti galata waaqayyoo ijoolleen ortodoksii baga guyyaa astiroomaaramiitiin isin ga'e astiroo bulfachuu warri bartanii warri beektanii waggaa kanaan isin haa ga'uun jedha har'aaf asitti dabarsinee jirra jechuudha koottaa buna dhugaa buna danfiseetaniin jira. Guyyaa ayyaanaa bunni danfamee irreeffataa jedhe kanaafan buna danfisee beeta kiristaanidhaa dhuftaallee hin jedhina beeta kiristaaniin yaadessin dhufu manumaan jira garuu mana keenyatti gaafa nu guddisanu dubartiin innaa buna danfistuu qorra ishiirra waa buufachuu qabdi jedhaniit nu guddisan kanaafan uffadhee dhufa yaa shaarbiin gurraacha waan ta'eef naxalaa uffadhe kanaafuu innaa buna danfistan qullaa keessan hin taa'inaa ishee dhageessan tole kan biraa mata dureen har'asinii qabadhee dhufe araboonni maaliif siin ilaalu kan jedhudha araboonni buna dhuganii ka'anii akkuma beekamu shiin ilaalu shiin maaliif ilaalu araboonni wanti beektanu jiraame ani waan na mudataa ture tokko isinii qooda jechuudha isaan duratti garuu warri maatii koo hin taane subscribe gochuun maatittaa warri kaan immoo like gochuun dagatinaa tole isiniin jaaladha innaa akkan jalqaba biyya arabaa deemen eessan deemen beeruut ture beeruut akkan galeen biyyatti sana akkan seenen jechuudha akkanan yaade miti wanti na qunname akkan biyyatti sana seenen na dhukkube manichi nani seene suni manni isaa baay'ee ulfaataa ture mana nyaatatii namni ni baay'ataa cinqatee wayii jira bakka tasgabbaa otoo hin ta'in bakka cinqatee nama qabu ture kanaaf akkuma dhaqeen na dhukkubuu jammare dhaqee guyyaa arfaffaa waan akkasiitti maaltu narra qaqqabe itoon dhaabbadhee mi'a dhiqu nan kufe bakkan jirutti nan kufe sana booda mucayyoon abashaan afaan hojjatti oromoodhuma akka kiyyaati jirti ishiin iyyite namni dhufe achi na kaasanii waan akkasii nagalchanii gara manaa sana booddee baay'ee waan na dhukkubeef manne yaalaa gara manaatti fidanii na yaaluuf isinii jedhanii garuu guyyoota 3 qaamni koo gonkumaa gulukoosii fudhachuu fididee nyaata nyaachuu hin danda'u waan akkasii baqaanis biyya koo akkan galuun itti maa ture jechuudha biyya koo deebi'uun qaba dhufee torbeellee hin geenye jechuudha biyya kootti deebi'uun qaba waan jedhu baqanan deebi'a jala mureetti of amansiise jechuudha bakka amma raajii dhamnan immigreeshinii warra taa biiroo biyya sanaallee waamanii maal akka gochuu qaba wallaalanii oobsisii dhiisa waan akkasiis ani galuun qaba biyya koo hin jedhe na murteesse garuu galuun qabdu mucayyoonis na gorsitee kaleessa dhuftee har'a akkamitti galta biyya kee gatittiin dhuftullee deebista waan akkasii jechuudhaan na gorsitee biiroon koo xiqqoo nama gaarii turte dhuftee na fudhatte mana ishii na galchite mana ishiin ture bana biiroo sanaa jechuudha abashaan jirtaachisi achitti ishiitu na yaalchise mana yaalatti na deddeebistee qoricha naa kenna bakka akka daa'imaatti na kunuunsaa turte ji'a tokkoo fi sana booddee ayyaanni makkaa qaqqabee ture makkaan naa deeman saudii makkaa jirame xiire sagada waggaatti si'a tokko ni deemu natti fakkaate achi gaafa deemtu ammas abashaa biraa namni biraa biiroo keewwate biyya biraa tasaafareedha ishii wajjiniin mana ndootiyyaa ishiitii nu keessee ishiin deemte jechuudha sana booddee maaltu ta'e mana ndootiyyaa ishiitii nuti dhanne suni dubartiin heerumtee gara mana warra ishiititti deebite jirti ishiin baay'ee jidha jarri baay'ee jechuudha nama simatu akka namoota beeruutillee miti ilaalchi isaan abashaadhaaf qabanii namatti tolu akkuma ofitti nama maxxansu
guyyaa tokko barandaarra teenye buna danfistee ani buna gaa nan jaaladhaan hin ibsu akkasumatti dhiisuu wayya maleedha baay'een dhuga buna danfistee nuu kennitee buna dhunnee barandaarra teenye mucattiidhaaf mataa dhaawaa turre yeroo dhaafin ture yeroo kanatti buna sana nu jala dhugne fuute jechuudha fuutee garagalchite ani galchitee dhiqxeessee malee waan biraatti yaanne sana booddee xiqqoo turte shiinii sana qabattee dhufteeti ani gaara bifa ona kutanillee hin beeku naa sana maan dhaga'u mucattiitu naa toroggoma mucattiin maqaa haadha kiyyaa na gaafatte waan ishiin na gaafatteef kin hin beeku ani calisee matti me maqaa haadha kiyyaa jechuudha jechumaan sana booddee siinii akkasitti ol fuutee keessa isaa hin dubbisti ani waan ishiitti dubbatu gooftaa naa beeku hin dubbisti ittimti mucayyoon arabiffan beektaa achi turte ittimti mucaan natti himti baay'ee na ajaa'ibe jechuudha yeroo sanatti baay'ee na ajaa'ibe maaliif already waan keessa koo jiru wanti ishiin babbaastee dubbattu jira ani baay'ee ajaa'iba natti ta'e maaliif akkamitti namni tokko shiinii keessaa waan na keessa jiru tokko baasee dubbachuu danda'a seexanaatitti ma kun himachees hojii seexanaati waan ta'eef jechuudha baay'ee giraan agabba'eetaniin amma waan ta'e jettee dhiiste wantoota ishiin jette keessaa milikkitaaf isinitti himuudhaaf dhugumattuu gaa dhaqee amma ji'a tokko ani biyya sana seenee bilbila maatii kootiin bilbille asan jiraachiin jira du'ee qaqqabeen qaqqabne wantin isaaniin jedhan jiru maal jetti osoo amma kaatee itoo bilbilaa jette akka jalqabuma dubbachuu jammarteen bilbila itoo si'a tokko fuutee maatii ishiitii bilbilte nan jira jetteen hedduu gammada keessi kun milikkita ishiin natti himte keessa ani lammataan yeroo hunda boochi yeroo hundumaa ni boochi yeroo hundumaa waaqa kadhatti na ani dhugumattuu nan bo'a dhuguma dubbachuudhaaf isuma ishiin naan jettee dhiiste ishii seexan ishiitti dhiisee hin beekan garuu ani nan bo'a yeroo hunda sa'aatiin ani hin boonye hin jiru guddaafis xiqqaafis nan bo'a ani dhuguma isa kana jechuudha milikkitoota baay'ee biyya arabaa biyya ormaa sana keessaallee waggaa 2 nagaadhaan fixee akkam biyya kootti galuu fi galeemmoo akkam biyya arabaatti lammata deebi'us waan akkas jette ammasi kan biraatiin maallaqni biyya eeruut keessatti hojjedhee ani galu na jalaa badee akkana eegu dubbatteerti enna wantoota baay'eedha isheen kan jette baqa zimmi yaani tuffadheen isaanii maaliif naamilkoos akkanaan beeku waan akkanaan beeku waan akkana argee dhaga'een beeku tuffadhee manniise jechuudha garuu ergasii wanti nani baradhee jira wanti nani baradhee maalinni ammas ani fayyee maal jedhee mana madaamii kiyyaatti ergan fayyee deebi'ee hojii kootti deebi'ee nan hojjedhaa amma arabiffa baree waan hundumaa nan beekaa qanxu ta'eera jechuudha mana sanas ammas kan siinii ilaaltuun dhufti obboleettiin niitii kiyyaa siinii ilaalchifatti amma siin dhufu ilaaltee fi deemti garuu araboonni dhibbaan dhibbatti xoonqaawata niitiin ani bira hojjedhe suni mana nyaataa qabdi Beirut keessa beekamaadha ture manni nyaata ishii yeroo sana jechuudha magaalaa Beirut keessatti gaafa tokko gabaan hin bada moora isaanii sirriitti kan hin bare jechuudha akka isaan mooraan sirriitti kan hin bare gabaan hin bada yeroo tokko yeroo gabaan badu maal gooti niitiin dhuftu jirti mana dhufte indos kan illee waan badaa akkasiin na hojjetatan dhoksu miti illee ta'ellee dhoksanii kallattima kana fuunduruma namni nyaatu teesset barruu harka ishii bitaa keessatti waan na ta'e hojjettiif barruu harka ishii bitaa kana keessatti waan ta'e goote fi baatii niitiin ba'uu fi
gabaan hafuura nukutuun tokkuma dhufe baqa yeroo waan akkasii gabaan badeen dhufti hojjattee fi deemti haala sanaan gabaa argatti niitiin an biroo hojjadhe sun maal jetti na hundumaa kakaashii keessatti ezafii allaa jetti kana jechuun yoo rabbii jiraate rabbiin hin jira aniif ishiin waa'ee kanaa fi masqalii koo irratti baay'ee wal lollaayyuu maaliifin rabbi kan nu uume hunduma keenya uumaa keenya eegaa keenya too nuti rabbi jiraachuu baannee nuti addunyaa kanarra hin jiraannu sabni kamiyyuu jechuudha kanaaf akkana hin jedhin hin jennaa hundumayyuu rabbi yoo jiraate hin jedhin ati maaliifi ati daandii bira hordofuu ni dandeessa garuu rabbiin hin jira iddoo hundumayyuu rabbiin jiroo ta'anis asiis bakka kana hin jiru kanarratti wal lollatu irrennaa hunduma masqalii kootiif kanarratti jechuudha masqalii kooti yeroo ani biyya galuu ka'e jira garaa kutadhee masqalii koo baasuu menna dacheen kun natti garagaluu wayya jechuudhaan yeroon biyya koo galuu ka'e jira jechuudha waa'ee masqalii irratti baay'ee walitti buuna ishii wajjin jechuudha inna ishii daandii kanaa waan fayyadamtuuf rabbi jiraachuu isaallee ni shakkitiyyuu jechuudha inna haala kana ni fayyadamu kanin isaan irraa baradhe maalinni maqaa haadha isaa nama gaafachuun isaanii gaafa dhuguma biyyatti illee dhageenya namni wanta akkasiitiin nama miidhu maqaa haadha nama gaafatu jedhu ijoolleen biyya arabaa keessa jiraannu dhuguma yeroo baay'ee waan adda addaa nu gaafatu dasiillee guyyaa gaafa sanaatii kaasee maqaa haadha kootii isaanitti madde isaan miti nama sakan kootitti himachuu nan dhaabe kana baradheerarra itoo waan na takaala waan na hidhanis ta'e nan danda'an garuu sanaan na hidhuu ni danda'u isaan jechuudha nan danda'u namni seexanaa nan danda'u malee kanaaf asirratti ijoolleen maal of gannoo gochuu qabdu maqaa haadha keessanii jara kanatti ni himatina ani kanin cabee ka'ee araboota dhofkadhu rifeensa mataa kooti waan biraa miti rifeensa mataa kooti ija isaaniis isaanin agarsiisan inna maaliif waan baay'eetu jira jechuudha keessattuu wanti nani beeku waan guddaa waan jiruuf baay'een isaanii sodaadha rabbiin nu eegu rabbi danda'aadha garuu isaan waan takkanaa ni beeku ni godhu dhibbatti jechuudha dhibbatti ni godhu kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa zim jettanii naa tokko maqaa haadha keessanii namatti himatina namatti callistanii maqaa haadha keessanii odeeffatina namni waan ittiin nama balleessu yaada bara kana jarri kun namaan tolanu isaan akkuma mana isaanii seennee waa 29 nu gaafatu waa 29 kana keessa ammoo ishii kan of eeggannoo taasisa isiniin jechuun barbaada nu jaalatan nu maaltaan jenne isaanittoo sissiqne isaan daandii kallattii ittiin nu miidhan barbaadu waan ta'eef ishii kanarraa of qusadhaan isiniin jechuu barbaada galatooma isiniin jaaladha